magaalaan sitti mul'attuudha. Magaalaa sanaadhaa hanga tokko keessaayyuu magaalaa sanaatti mee daawwadhanii magaalaan guddattee haala akkanaa kana keessatti fooqii bichiti fooqii gosa takka dhagaa qarree biyya keenyaa kan fakkaatu mee daawwadhanii bichiti fooqii gosa takka dhagaa qarree biyya keenyaa kan fakkaatu mee daawwadhanii waan nama ajaa'ibu keessaa magaalaan biitti yamantuun magaalaa haa ta'u baadiyyaa ta'u akka jirtutti fooqii malee mana gabaabaa akka biyya keenyaa hin jaarrattu aadaa isaaniitiif nama fooqii qabu bichaadha namni bitti horee jaartii fuudha jechuudha. Kanaafuu rabbi aadaa kana irratti nama qabsiisu rabbi nutti haa kennu. Maallaqni isaanii maallaqa keenyarra rakkisaa ammoo faayidaan fayyaa akka isaan itti fayyadaman manni isaanii qarra keessa ta'uu gaaraa ta'uu fooqii akka jiru.